Paaraaseenteensisii mata duree kana jalatti yoggaa boqonnaa kana fidde, at the end of this lesson the student will be able to maal danda'a barataan yoggaa boqonnaa kana fide define the term abdominal paracentesis jecha kana hiikkaasaa akkasumas define the term ascites jecha ascites juus ni hiika akkasuma common indication of abdominal paracentesis list godha procedure sanis ni beeka akkasuma contraindication and complication of procedure kanas list godha jira. Amma jalqaba anatomy abdominal cavity yoo ilaalle abdominal cavity keessa tokko liverii jira. Liveriin isii guddoo tana liverii jalaan stomach jira. J-shaped haa qabu kana. Liverii gara jalaatiin inni magariisni kun gallbladder dha. Kun ammoo large intestine dha. Inni guddaan kuni kaas jidduu jiru kun small intestine dha. Peritoneal cavity. Peritoneal cavity it is fluid filled gap banaa dhangala'aadhaan guutamtu between wall of abdomen and the organ contained within the abdomen. Orgaanota garaa keessa jiranii fi dhaaba garaadhaa kana jidduu jira peritoneal cavity jechuun. Peritoneal cavity'n kalloo tana jalaan kalloo garaa gubbaa jirtu tana jalaan bakka orgaaniin keessatti haguugamee walitti qabamee jiru san peritoneal cavity'n. Peritoneal cavity'n kun waa lama qaba. Visceralidhaa fi parietal qaba. Parietaalidhaa fi visceralidha qaba. Inni gara keessaatiin jiru visceralidha. Ka gara alaatiin jiru immoo parietaalidha. Akkuma kaaniiti jechuudha. Akkuma laangii fa'a. Amma jecha paracentesis kana ilaalla. Paracentesis jechuun peritoneal cavity kana keessa dhangala'aa baasuu jechuudha. Abdominal paracentesis it is a procedure in which needle or catheter is inserted into peritoneal cavity. Procedure lilmeen yookaan catheterri peritoneal cavity kana keessa ittiin seentu santu abdominal paracentesis jedhama. To obtain ascitic fluid dhangala'aa keessa jiru san for diagnostic or therapeutic purpose adda baasuudhaa fi wal'aansaaf jecha adeemsa lilmeen yookaan catheterri peritoneal cavity kanatti seentee dhangala'aa keessaa baaftu santu abdominal paracentesis jedhama. Diagnostic paracentesisiin kun kan adda baasuudhaaf goonu suni refers to removal of small quantity of fluid for testing. Dhangala'aa hamma xiqqaa yookaaniif keessaa baafu test godhuudhaaf qorachuudhaaf. Therapeutic paracentesisiin it is refers to removal of fluid to reduce intra-abdominal pressure. Dhiibbaa garaa keessa jirtu san gad xiqqeessuudhaaf. Akkasumas relieve the associated dyspnea. Hafuuratti ciccituu sababa fluidiin keessa guuteef dhufu kana. Akkasumas abdominal pain dhukkubii garaa early satiety dafanii quufuu. Rakkoolee kanaa tana irraa relief godhuudhaaf malli dhangala'aa ittiin fuunu kun itti keessaa baafnu kun therapeutic paracentesis jedhama. Amma paracentesis jechuun lilmeen akkana seenti. Seenteeti
Achi booda filuudiin harka keessaa akkana fuudhamti. Bifa kanaan kan keessaa waraabamti. Faayidaan isaa waa lamaan saniif takka diiyaagonoos godhuu teestiidhaaf fuuna yookaan immoo wallaansaaf fuuna. Akkanatti keessaa fuudhama. Indikeeshiniin isaa maali? Eenyuu fi paarasenteesiin dalagama. Tokkoffaa to relieve abdominal pressure from ascites. Ascites irra dhiibbaa dhufte sanii gararraa gad xiqqeessuudhaaf. Ascites jechuun abnormal fluid accumulation in peritoneal cavity. Kan lammaffaadhaa to diagnose. Diagnosis spontaneous bacterial peritonitis or other infection. Infekshinii yookaan immoo baakteeriyaarraa peritoneal cavity'n kun inflamed yoo ta'e isa sana adda baasuudhaaf. For example, for abdominal TB. TB garaadhaa. TB marrimaaniifaa. Diagnose godhuudhaaf. Kan sadaffaa to diagnose metastatic cancer. Kaansarii sadarkaa isiin irra jirtu diagnose godhuudhaaf. Kan biraa to diagnose blood in peritoneal space in trauma. Sababa balaan irra geesseef peritoneal cavity kana keessa dhiigni jedhamuun jiru diagnose godhuudhaaf. Peritoneal space kana jidduu dhiigni seene moo hin seenne ilaaluudhaaf. Paracentesis yeroo laallu inside the abdomen garaa kana keessa there is a membrane called peritoneum. Membrane peritoneum jedhamu jira. Peritoneum kuni cover the organ inside your abdomen. Orgaanota garaa keessa jiru cover ka godhe san peritoneum kun. And produce fluids. Inni peritoneum jennu membrane kuni fluididha produce godhu oomisha. Which lubricate these organs. Kan orgaanii kana mucuceessu. And help them to glide smoothly over one another. Tokko tokkorra salphatti ka deemuuf akka wal hin riineef dhangala'aan kun isaan san jidduu mucuceessa. Tokko tokkorra akka deemuuf osoo wal hin riine. Sometimes yeroo takka takka too much of this fluid can be produced. Dhangala'aan hedduun oomishamuu danda'a. Yeroo dhangala'aan kun hedduun kun oomishame maal fidaa? Causing discomfort. Rakkoo fida. This is known as ascites jedhama. Dhangala'aan humnaa ol oomishamuun sun peritoneal cavity keessatti ascites jedhama. Ascites jechuun it is medical term. Simply means accumulation of fluid within the abdomen. Garaa kana keessa dhangala'aan yoo walitti qabame jechuudha. Peritoneal cavity kana keessatti fluid yoo walitti qabame ascites jedhama. Namni ascites qabu garaan isaa akkana guddata. Hiddi dhiigaa akkana gubbaarra bahee mul'ata. Handurti gara alaatti baati. Kana qaba namni ascites qabu. Amma gaa ascitesiin kun peritoneum kan jennuuni isa kana membrane kana kan qalama diimaa qabu kana akkanatti orgaanii garaa kana hagu. Inni kun lubrikantii takkaa filuudiidha maddisiisa. Filuudiin kun hoggaa kanatti keessa guutte ascitesiin dhufte jedhama. Yeroo san tuubboo keenyeeti yookaan ilmeedhaan keessaa fluid drain out garaa alaatti keessaa baafa. Cause of ascitesiin maali? Wanti fluidiin kun achi keessatti akka heddummaatu taasisu waa sadii. Tokko cancer cell. Seelii kaansariidha. Kan biraa liver cancer. Kaansariin tiruudha. Kan biraa liver cirrhosis. Liver cirrhosis jechuun scar ta'uudha. Parenchymal cell of liveriin yoonii fi scar ta'e yoo godaannisaawee liver cirrhosis jennaan. Wantoota kanaatiitu ascites fiduu danda'a.
Pathophysiology isaa akkamii? Mechanical obstruction of lymphatic drainage by tumor cell. Seelii abnormaalii grow taate san irraa kan ka'e lymphatic drainage'n karaan seelaa fluidiin suni karaa limfiitti ittiin deemtu ni cufama. Karaa lymph node'itti fluidiin kun kan ittiin deemu ni cufama karaan sun. Yeroo karaan sun cufame mediatoraan madda. Cytokine kan jedhamu maddeeti implicated in increased vascular permeability. Hanga silaa basilii kana keessa dabruu danda'u permeability isaa kana guddisuudhaa jecha inni kun madda. Yeroo san obstructionii waan jiruuf dabruu hin danda'u. Leading to excess fluid accumulation. Fluidiin numa oomishama malee achi keessa kan dabarre. Cytokiniin madde kunis daranuu akka permeability isaa dabaltu kan godhu vascular permeability increase godhullee fluidiin achuma keessa kuufamti. Amma fluidiin hoggaa dhufte karaan tokkochiin itti dhiigaa deema. Kun ammoo asiin karaa lymphatic systemii deema. Isa lymphatic systemii deemu kanaatu cufame. Yeroo kana cytokiniin madda. Cytokiniin kuni membrane'n naannawa sanii jiru fluidii san akka inni sirri dabarsu godhuudhaa jecha madda. Garuu waan obstruction'n jiruuf karaan sun hin bal'atu. Kanaafuu fluidiin hanga duraan karaa san gasseenurra dabalee gasseena jechuudha. Membrane'n duraan waa xiqqoo kana gabbu buusu suni sirri waan bal'atuuf inuu achi keessatti heddummaata jechuudha. Amma egaa asaayitas hoggaa jennu kana kuni waan yeroo takka dhufaatii miti. Waan dafee dhufaatii miti. Suuta suutaani fluidiin sun walitti qabamaa dhufti. Amma lymphatic drainage'n cufamuudhaaf karaan biraa cufamuun garagara. Lymphatic'n yoo cufamte fluidiin sun achi keessatti suuta suutaan walitti qabamaa dhufti jechuudha. Edeemaan karaa saniin dhufu suuta suutaani waan dhufuuf yeroo qaqqabde nampitingii deemaa ta'a. Lymphatic'n waan cufamee jiruuf karaa inni ittiin deebi'u sun. Amma laal dhangala'aa cufame santu dhangala'aan hidda dhiigaa keessa fi lymphatic drainage abbaa lamaa jira. Yeroo dhangala'aan kun oomishame tokko karaa tishuu deema. Hidda dhiigaatiin. Kun ammoo gara limfiitti deema. Hidda limfiitiin. Kanummaan qaama keessatti oomishamu kun. Yoo inni limfii nooditti oofu kun cufame kun ammoo yaa'utti jira. Sababa inni kun cufameef fluidii waa xiqqochi dhaabbate. Kanaafuu qaamni ajajee cytokiniin akka maddu taasise. Fluidii saniitiitu gayaan achiin gasseenutti hin jirre kanaafiin fluidii argachuutti hin jirre jeeti gaaffii lymphatic systemiin kun sammuu gaafaturraayi cytokiniin maddee membrane'n hanga duraan lymphatic kanaaf ergu sun dabala. Dhangalaatu achiin gayyaa'utti hin jirre jee. Yeroo kana fuulli durri cufa. Kanaafuu fluidiin kun hanga duraan achi walitti qabamurra dachaa ta'e walitti qabamaa dhufa. Achitti walitti heddummaachaa. Kabiraa hormoonaali. Hormoonaali irraa kan ka'e decrease removal of fluid due to lymphatic obstruction. Amma egaa hormooniinis ni xiqqaata walii. Lymphatic systemitti wanni deemaa hoggaa cufamte. Lymph node waan dalaytuun hin qabdu. Kanaafuu hormonal production'n gad xiqqaata. Kana jechuun blood volume illee gad xiqqaata jechuudha. Dhangala'aa deebi'a jechuudha. Mallattoon asaayitasiidhaa maali? Symptom of asaayitasiin tokko swelling of abdomen. Garaan ni iitawaa. Is associated with pain or discomfort.
takkaa dhukkubbii wajji jira yookaan immoo garaan kun hoggaa humnaa ol dhiitame bokoka jechuudha. Akka waan bokokeetti diddira. Kan biraa difficulty in moving or sitting comfortably. Sirriitti akka isaan mijatutti deemuudhaas hin danda'u, taa'uus hin danda'u. Shortness of breathing qaba. Kan biraa tiredness, dadhabbii. Nausea and vomiting. Lollooncee fi haqqisaa qaba. Indigestion. Indigestion jechuun irraa daakamuu dhabu wanni inni nyaate. Reduced appetite. Fedhiin nyaataa gaxirrachaa deemti. Altered bowel habit. Hanqinni sagaraa dhaquus ni jijjiirama. Amma assisting and performing abdominal paracentesis. Abdominal paracentesis kana godhuudhaaf gargaarudha. Kan laalu yaala. Meeshaaleen si barbaachisan sterile equipment warreen ta'an antiseptic solution, towelii with hole that is draped jechuudha. Kan raafamu, kan uraa qabu. Hand towel, harkaa, gilaavii, goozii, swab and gaalipot, swab solutionii. Kan biraa ml 5 sirinjii ml 5 fi sirinjii ml 50 guddoo jechuudha. Kan biraa specimen tube waan hoggaa fluid san fuutee itti naqxu tuubboo san. Drainage tube tuubboo achi keessa keessee dhangala'aa san irraa yaaftu. Evacuated container and dressing set. Evacuated container jechuun konteenara fluidiin sun itti yaatu. And dressing set waan bakka saniin ashayduun. Hangi sun sarjikaaliidha, steeraayiliidha. Clean equipment warreen ta'an lidookeen, kun anesteejiyaa, raabar shiitii fi diroo shiitii siree eeguudhaa fi Caesar and plaster maqasa fi laxafa and screen privacy namtichaa eeguudhaaf. Equipmentiin antiseptic solutionii, lidookiin fi sirinjii. Kan biraa sterile gauze, paracentesis catheter, kaatitara keessa kaa'amu. Kun ammoo large sirinjiidha. Sirinjii achitti kaayanii fiixa san irratti. High pressure tubing tuubboodha kuni. Specimen, container, bandage, evacuated container, containera duwwaa kan isiin sun itti yaatu fluidiin sun. Procedurri jalqaba washaanti harka dhiqatteeti meeshaa bring equipment to the bedside siree bira fidettaa. Explain procedure to the patient. Eegatti himtee booda screen the bed. Privacy isaa eeguudhaaf sireen screen gootaa. San booda positioning the patient. Positioning takkaa supine positionidha. Yookaan immoo sitting up position yookaan high fowler position akka namtichi danda'utti. Yookaan danda'u taate ni ciibsita yookaan immoo ni teessifta yookaan high fowler goota. Mataa isii ol kaaftee. Supine positioniin akkana ciisa. Asaayitasiin fluidii sanii kun abdoomanidha. Nidiliin asiin gasseentii. Asiin gasseenteeti direeniin asiin. Drainage containeriin kana as keessa gayyaati jechuudha. Sitting yoo taate immoo namtichi hoggaa taa'u kana digirii 90tti kanatti hin taa'u. Gamas xiqqishochi jechuu qaba garaa kana. Intestinal contents float posteriorly. Gara duubaatti achi ja'a. Dhangala'aan kun gamanas deebi'a. San booda ilmeen asiin kaa'amteeti asiin gayyaa. Sitting positioniin akkana. High fowleriin ammoo namtichi kanatti hirkatee taa'a jechuudha. High fowler procedure.
Procedure akkamii dalagan? Jalqaba namtichi eega position gootee booda wash hand and put glove. Harka dhiqatteeti gilaafii uffattee then clean area bakka san qulqulleessitee anesthetize the area bakka sanaa hojjeta riidookiiniin. Then insert the needle. Achi booda lilmee galchuu. The site of needle insertion is midway between umbilicus and the symphysis pubis. Karaa walakkaadha handhuuraa fi symphysis pubisii jidduu jirtu along midline takka sarara akkana gad deemu sanirra yookaan immoo 3 cm superior and medial to anterior superior iliac space karaa mirgaa kanatti jechuudha. Sarara gad deemu kanarra takka gara mirgaatti karaa saniin godhama. Needle insertion saayitiin as midline bakki jiruun asi takka asii yookaan immoo iliac crest irra seentimeetira 3 kan jiru asirraa as bakka kana yookaan immoo bakka kanaan. Site of needle insertion bakka kana. Kaasirra akkana gad deemu kuni abdominal aortaan karaa kanaan deema itti dhiigaa. Anterior superior iliac crest spine asirraa akkatti seentimeetira 3 asirraa isa akkanatti oloo seentimeetira 3 bakka kana jechuudha. Bakki godhamu. Asiin handhuurarraa akkana gamana. Gamanaas gara hundattuu bakka kanaa godhame jechuudha. For drainage keessaa yaasuudhaaf hoggaaniif keessaa baasuudhaa deemtu insert the trocar and cannula. Lilmeedhaa fi kaanullaan walirratti seena. Lilmeen sun siif dirtii kaanulaan ammoo jala seena. Ka laastikaati. The trocar will then removed. Trocariin sun keessaa baha. Then cannula will be connected with tubing for drainage. Kaanulaan achi booda drainageidhaan wajjin waan keessaa yaaftu sanii wajjin walsii qabata tuubboo wajjin. Yeroo dirtu akka nama kaatetara naquutti kaatetarri maal qaba fiinxarra lilmee qabaami. Booda lilmeen sun hoggaa inni beenii keessi isheen duuba harkiftaami lilmee san keessaa baafta. Akkasii jechuun innis lilmee keessaa qaba. Trocar kan jedhanii sun. San booda ultrasound guided abdominal paracentesis jedhu. Kuni ultrasoundiidhaan laalaadhaan keessa naquudha. Abdominal wall san keessa akkanas seena lilmeen. Kana seenteeti abdominal wallidha. Withdraw of fluid from abdominal cavity. After procedure. Eega proceduraatii boodaan ask the patient to lie in his bed with an affected side. Karaa hin diramin sanitti akka ciisu. Yoo gamanaan ka dirame taate gamanatti akka ciisu for 4 hours. Sa'aatii 4. Kana goota. The nurse should check vital sign every 1 hour for 4 hours. Sa'aatii 4 sa'aatii takkaan vital sign check gooti. Maaliif? To avoid hypotension. Jechuun hypotension keessa kan seenne san check godhuudha. Occur after greater than 5 liters of fluid taken off. Eega litirri 5 fi oliin keessaa yaa'ee booda give 8 grams of albumin per liter of fluid taken off. Giraama 8 per liter. Litira hanga keessaa yaa'e san shaladdeeti hangas takka kennitaaf.
It is generally recommended albuminii kana waggaa kennitu to give 25 cc ml 25 albuminii yookaan percentage 25 solution for every 2 liter of acetic fluid is removed. Fluidiin asaayitasiidhaa sun litirri 2 hoggaa yaa'e cc 25 kennuufii gorfama jira. Recommended. For example, if patient had 4 liter paracentesis yoo litirri 4 keessaa yaa'e fakkeenyaaf he should receive albuminii IV'dhaan hangam takka fudhachuu qabaa? 50 cc ml 50 jechuudha. Fudhachuu qabaa IV'dhaan. 25% solution over 2 hours. Sa'aatii 2 katti yaa'u fudhachuu qabaa. Maali faayidaan albumin kana kenninuuf? The rationale for giving albumin is faayidaan nuti albumin kana kenninuuf to avoid intravascular fluid shift. Fluidiin intravasculaarii keessa jiru akka shift hin taane akka jijjiiramee renal failure akka hin dhufne after large volume fluidiin eega keessaa bahee booda intravascular fluidiin jijjiiramee gara extra fluidiitti jijjiiramee renal failure akka hin dhufne san eeguudhaaf albumin kana kenninaaf. Albuminiin kun fluid shift kana dhorka. Dhangala'aan kun akka hin jijjiiramne. Post paracentesis circulatory dysfunction. Eega paracentesiin dalagamee fi booda circulatoriin faayidaa ala tahuu. Amma yeroo tam dhufa occur after greater than or equal to 5 liter of fluid is taken off. Litira 5 fiichii oliin eega keessaa bahee booda. Kanaafuu kana hambisuudhaaf give 80 gram of albumin per liter of fluid taken off. San dhorkuudhaaf litira hanga bahetti albuminii giraama 8 kenni jedha. Litira san shalaydeeti giraama 8 kanaan baay'iftee hangas kennitaaf jechuudha. Fakkeenyaaf namtichi yoo litirri 4 bahe hangam takka kennamaa fi 4 baay'isuu 8 32 hangasii kennamaaf jechuudha. Exit site care and dressing. Bakka inni keessaa bahuun sanii saayitii san care godhuudhaaf ashaguudha. Initial exit site care and dressing in 7 days unless needed. Yoo barbaachise malee guyyaa 7 keessatti exit site saniif carein ni godhama. Guyyaa 7tti. Eega keessaa bahee fluidiin sun wanni kaayame sun ni diliidhaaf. Kaanulaan sun eega keessaa bahee booda. Exit site saniif careii guutee dress gootu. Ashaytu. Akkasan. Subsequent care and dressing 3 times weekly. Torbaanitti yeroo 3. Careidhaa fi dressing isaa torbaanitti guyyaa 3 kan godhamu. Catheter cap if applicable changed weekly and PRA. Kaappii kaatetara sanii osoorra jiru waliin dhiisuudha waggaa waliin dhiiftu torbaanii jijjiiramuu qaba. Yookaan immoo yeroo barbaachisetti jijjiiramuu qaba kaappiin isaas. Contraindicationiin paracentesisiidha namoonni inni hin godhamneef. Tokkoffaa disseminated intravascular coagulation disorder. Warreen rakkoo kan taruu dhiigaa qaban. Dhugaa dhiigni irraa yaa'u namarraan dhaabban yoo taate yoo bakka sun dhugaa jirte dhiigni dhaabbatu jechuudha. Goguma sana dhugaa gaturtee taakka. Ka biraa relative contraindicationii warreen qaban
akkam fa'aa pireeginaansii fa'aa yoo qabaate namni sun paraasenteesiin hin dalagamuu fi distended urinary bladder. Urinary bladder iyyuu distent ta'e. Yeroo san maal goota? Make patient urinate before procedure. Ni fincaasifta. Procedure dalaguun dura. Kan biraa namoonni hin dalagamneef warreen abdominal wall cellulitis qaban. Bacterial skin infection warreen qaban. Sababni isaa maali? Ilmee isaanii wajjin gasseenuu danda'a qaama keessatti. Kan biraa distended bowel warreen qaban. Warreen karaan isaanii kun afuufamee jiru. Amma kan gaa route of obstruction ta'uu danda'a. Kanaafuu yeroo san namtichi complication biraa keessa seenuu danda'a jechuudha. Paraasenteesii kun. Kan biraa warreen intra abdominal adhesion qaban. Warreen waliin maxxanee jiru. Orgaaniin garaa keessa jiruu fi peritooniyamiin kun yoo waliin maxxanee jiraate sababa inflammationiiti jechee wal qabatee jiraate. Bowel may be adhered to the peritoneum. Boweliin kun bowel hoggaa jennu marrimaan kana dubbachuu jirraa beeku. Inni kuni peritooniyamii isa gubbaa kanatti maxxanuu danda'a. Maxxanuu hoggaa jenne jidduudhaan madooyiteeti madaan sun wali fayyite jechuu beeku. Adhesion jechuun madaa santu wali fayyee jira. Kanaafuu warreen san qabaniif hin godhamu. Risk of procedure. Rakkoon inni kun fiduu danda'u. Tokkoffaa waan reefu jenne post paracentesis circulatory dysfunction. Faayidaa dhiisuu sirna marsaa dhiigaa kana eega paracentesis godhamee booda. Kan biraa persistent leakage of ascetic fluid. Fluidiin suni humnaa ol yaa'u. Eega yaa'ee dhaabbachuu didu. Kan biraa localized infection. Bakka suni infect ta'uu dandeessi. Yoo sterility isaa eeguu baate. Kan biraa abdominal wall hemorrhage. Dhiiguu dhaaba garaa. Inni kun yoo bakka san dhiigaa fa'aa urre abdominal hemorrhage jiraata. Kan biraa intra abdominal wall hemorrhage keessa dhiigummaa. Dhaabni garaa keessaa kun dhiiguu. Kun gareetiin isaa parsantii 0.2. Kan biraa organ injury. Intra abdominal organ injury. Orgaanichi keessa jiru san yeroo kaan miidhuu. Kan biraa inferior epigastric artery puncture. Arteriin gubbaarraa gad deemu suni uramuu danda'a. Amma gaawwanni ati hangam maal haalte tokko definitioniin parasentesiidhaa maal jenna? Removing fluid from peritoneal cavity jenna. Indicationiin abdominal parasentesiidhaa maal jenne? Tokko warreen ascites fa'aa qabu jenna. What is ascites? Ascites jechuun abnormal accumulation of fluid in peritoneal cavity. Abdominal paracentesis procedurein kana malaallisan. Contraindicationiin isaa eenyu fa'aa jenna? Warreen coagulation disorder qabu, peritoneal adhesion warreen qabu, yookaan pregnancy, local skin infection warreen ta'an. Complicationin isaa maal jenna? Complicationin abdominal wall hemorrhage, intra keessa dhiiguu, kan biraa organ injury, intra abdominal organ injury, kan biraa